Akkam jirtu nagaa keessanii har'a odeeffannoo ajaa'iba isaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis bara kanatti jechuudha. Barattoota bara 2017tti gara yuunivarsiitii riimidiyaaliidhaaf qabxiin barattoonni ittiin darban murtaa'eera jechuudha. Innis naachuraaliidhaa fi sooshaaliidhaafis dhiiraaf jechuudha. Barattoota dhiiraatiif 204 kanneen 204 fi isaa ol kanneen fidan barattoonni kun gara yuunivarsiitii galanii riimidiyaalii argachuu danda'u kan sagantaa sirreeffamaa kana barachuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan immoo barattoota dubaraatiif immoo 192 ol kan fidan gara yuunivarsiitii seenanii riimidiyaalii argachuu ni danda'u jechuudha. Inni kan biraan kanneen qaroo dhabeeyyii yookaan immoo qaama miidhamtoota ta'an jechuudha. Karaa gabaabaa qaroo dhabeeyyii dhiiraaf sooshaal saayinsii yoo ta'an 160 olii. Inni kan biraan qaroo dhabeeyyii dhalaadhaaf immoo sooshaal saayinsii 155 ol. Isaan kun gara yuunivarsiitii galanii riimidiyaalii argachuu danda'u jechuudha. Achi geessanii akka hin sarvaayiv gootan baay'ee isinitti namana jabaadhaa nagaatti.